namni bilbilli keessa waan adda addaatiin isin duraa guutee bilbilli keessa isin duraa tacanaannaqee yeroo fayyadamtan isin harkatti oowwuudhaan isin harkatti allaguudhaan isin rakkise akkasuma namni galariin bilbila keessanidha isin duraa guutuudhaan isin rakkise viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii istooreejii yookiin miimoorii geegaabaaytii 1000 ol firii isiniif kennuu danda'uun isin barsiisa waan adda addaadhaa waan bilbila keessan isin duraa guute achirratti dabarfattanii bilbila keessan ofirraa qulqulleessuu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argate faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa turaan hordofa. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajuu jalaa sinni baasirratti tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu kanarratti tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifataa as lola ta'e foon sarchii kanarratti tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanarratti qubee taa baa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaa suuraa kana taniitaa suuraa kanarratti tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda appichi gadi buufachuudhaaf yeroo loltaa gaddeemtuu loltaa gaddeemtuu namooti. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa yaappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kiyya turtii daawuloodii taasisaniitii aappii kana loluu keessatti gadi buufatanii. Hayyee daawwattoon kiyya aappii gadi buufatanii gargaltanii aappiin kana haala kanaan sibbaa namaa asirratti agrii kajuu kan tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan continue with Google sinin jechuudha. Imeelii Google keessatti wal qabsiisanii bantanii jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof kilik gootanii imeelii keessa filatanii irratti kilik gootu. Achi booda asirratti kombileet kajuu kan tura tokkoof kilikni gootu. Hayyee daawwattoon kiyya achi booda aappiin kana haala kanaan sibbaa namaa jechuudha. Asirratti fakkii dha'uu kan tura tokkoof kilik gootaniiti. Suuraa adda addaatiif viidiyoolee adda addaadhaa dokumantiilee gargaraadhaa waan bilbila keessanirraa qabdan hundumaa aappii kanarratti dabarfata jechuudha. Aappii kanarratti egaa dabarfatanii jechuudha. Wanti isin aappii kanarratti dabarfatanii jechuudha yoo jawwaalli keessanillee akka tasaadaa isin duraa bade yookiin ammoo hattuun isin duraatti yookiin ammoo bishaan isin jalaa seene yookiin ammoo bilbila keessan gattanii dhabdan gonkumaa jechuudha. Bilbila biroollee yoo bitattanii yookiin ammoo bilbila namaatiin jechuudha waan asirratti dabarfattan jechuudha. Imeelii keessan itti guutuudhaan salphumatti argachuu dandeessu jechuudha. Yoomillee wanti isin asirratti dabarsitan hin badu jechuudha. Storoojiillee yookiin ammoo miimooriillee jechuudha. Gaagaa kuma tokko olis ni kenna jechuudha. Waan akkatti dafee isin duraa guutee isin cinquu miti jechuudha. Aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha. Hundi keessanuu gabbuufadhaatii itti